hundumaa barjaadha yoorrata ambarruusa nama gugu jiraadhee tan arge ani mana isaa keessa eessayyuu naqu hundumaa barjaadha yoorrata ambarruusa nama gugu jiraadhee tan arge ani mana isaa keessa eessayyuu naqu hundumaa barjaadha yoorrata ambarruusa nama gugu Gooftaa Yesuus Kiristoos fannoo irratti wal ba'ee lubbuu isaa laatee dhiigni dhangalaanee araarri namaaf hin taane waan ta'eef araarri baraka qumoofaa hoolaadhaan tuntunoodhaan jabbootaan kennama waan ta'eef araarri dhugaan hin kennamne waan ta'eef kaqumoofaa keessatti akka inni dhufu raajaa kan turan Isaayyaas 35:2 lafti duwwaan hin gammadaa akka arfaasee daraaraa hin ililchaa hin urgaa'aa jedhee dubbataa ture inni kun lafa duwwaa utuu hin ta'in jireenyi keenya hafuura qulqulluudhaan akka inni lalisu akka inni fayyu akka inni jiidhu akka inni urgaa'u akka inni ija godhatu Isaayyaas dubbatee ture Yo'eel boqonnaa 2:21 irratti dubbatee ture jechaadha akkuma kana Waaqayyo bokkaasa duraa isa lammataa isiniif in erga akkuma Yo'eel jedhe hafuurri qulqulluun du'aa ka'uu booddee bara kakuu haaraatti gadi bu'e jechaadha hafuura qulqulluu inni jennu kun egaa akkuma beekamu bara kakuu haaraa keessatti hafuura qulqulluu jedhamee beekame hafuurri qulqulluun kun maali kan jedhu waa xiqqoo isinitti dubbadheeni yaa'insa hafuura qulqulluu gara keenya kan fidu maal kan jedhu isa kana keessaa ergaa guddaa argattu waan ta'eef sammaa akkuma seensaattan dubbadheeti hafuurri qulqulluun maali kan jedhu waa isinittan dubbadha namoonni barreessitan tokkoffaan akkuma beektan qaama sadan tokkummaa Waaqayyooti hafuurri qulqulluun waldaa tokkotti utuu hin tajaajilu hafuurri qulqulluun kama uumuu keessaa gahee qaba waa uumuu keessaa gahee qaba jennaan waldaa keessaa harki walakkaani gahee qabu naan jedhanii harki walakkaan gahee qaba jedhanii amma kanatti namoonni kana hin beekne waldaa keessa jiru gaafa sana baay'een gaddee Waaqayyo abbaan gaafa uumuu jalqabee kottaa akka bifa keenyaaf akka fakkaatti keenyaatti nama uumna jedhee sadan tokkummaa waame kanaaf hafuurri qulqulluun qaama sadan tokkummaa Waaqayyo keessa akka inni ture beekamaadha hafuurri qulqulluun waaqa mirga wal fuudha hafuurri qulqulluun waaqa jedha Ere sagalee keessan baasaa dhugaa baa hafuurri qulqulluun waaqa jedha kan isin fayyisu kan isin eebbisu kan isin jijjiiru kan isin hiiku hafuura qulqulluudha maqaan isaa orma isinitti hin ta'in harka keessan mirga wal fuudha hafuurri qulqulluun waaqa jedha eeyyee maqaa isaa gaafa waamnu hafuurri qulqulluun nutti boqota lammataan hafuurri qulqulluun akkuma maqaa isaati qulqulluudha Qorontos 2:19 irraa dubbifachuu dandeessu hafuurri Waaqayyoo hafuura qulqulluudha ofiidhuma isaati sadaffaan uumaadha uumama 1:26 irratti akkuma nama isinii kaase akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti nama hin uumna akka Waaqayyo jedhe uumaadha uumuu keessatti gahee qaba yeroon ergaa kana isinii kaasu hafuurri qulqulluun uumaadha jedheen darbu uumuusaa hojjechuusaa hojjechuu harkasaa dubbachuusaa ilaalchasaa humna inni jireenya namaa keessatti ittiin waa uumu tu sagaleen kun lallabamu ganama kana argaa ba'a nam tokko ameen jedhi uumaadha gaafan jedhu hafuurri qulqulluun laphee namaa keessatti waan haaraa uuma gola namaa keessatti waan haaraa uuma jireenya namaa keessatti waan haaraa uuma waldaa kiristiyaanaa keessatti hafuurri qulqulluun waan haaraa uuma oola namni waan jiru tokko irraatu wanta kan biraa tokko uuma yookaan kalaqa waan jiru tokko fayyadame waan argamu wanta kan biraa tokko lafa kaa hafuurri qulqulluun waa uumuuf gaafa jedhu garuu dubbatee taasisa waan ijaan hin argamne irraa waan ijaan argamu uumuu danda'a hafuurri qulqulluun waaqa waan ta'eef namoonni amantii harka keessan ol fuudhaa waan ati garaa keetti hin yaadne waan ati hin abjoonne waan ati sagantaa karoora keessaa hin qabne hafuurri qulqulluun irra waa'ee keefa hojjetu siifa hojjetu hafuurri qulqulluun warri waaqummaa isaa uumuu isaa amanatan humna hafuura qulqulluu jireenya isaanii keessatti argu Phaawulos namoonni baay'een amantii isaanii akka caccaba markabaatti lakkaa'an maaliif jedha yoo jettan waldaa baay'ee yoo laaltan amantoota baay'ee yoo laaltan tajaajiltoota baay'ee yoo laaltan waaqummaa Waaqayyoo amanu malee akka inni isaaniif hojjetu akka inni humna qabu dhibbaa dhibbatti amananii hin hojjechiifatan warra isatti amananiif hafuurri qulqulluun humna isaa mul'isa mee ameen jedhi hin uuma hafuurri qulqulluun diigamaa kee hin uuma gaafan jedhu waan haaraa hojjetee si agarsiisa hafuurri qulqulluun olaalalisiisa hafuurri qulqulluun diigamaa ijaara si ijaara hafuurri Waaqayyoo si jalaa diigameera taanaan waa si jalaa harca'eera taanaan waa si jalaa badeera taanaan sitti dukkanaa'ee jira taanaan asii baatee hojjechuu hafuura qulqulluu argita waan haaraa mana keetti hojjetee si eega
namummaa haaraa sitti godha. Dubbannaa kee geddara, ilaalcha kee geddara, hojii kee geddara, yaada kee geddara, mul'ata kee geddara, karoora kee geddara. Hafuurri qulqulluun na geddara jedha harka rasaa sadi dubbadha. Warra amantii qabdan itti dabala. Isa xumura amantiidhaan jedha. Hinuma. Ermiyaasi dachaa namicha subeedhaa'u tokkotti Waaqayyo ganna buuse. Maaf ganna buuse? Jedhee waan inni dubbatu isinittuma waan dinqisiisaadha. Namichi gaafa subeedhaa'u qodaan inni dha'u sun jalaa caba. Gaafa inni cabu deebisee haaraa kaasee immoo tottolchee hojjeta. Sabni Israa'el kun harka koo keessatti akka qodaa subee kanaati. Nan cabsa nan fayyisa jechuudha. Cabeera, kufeera, du'eera, bira darbameera, gatameera, kan koon jiru kan jettu hafuurri qulqulluun Rabbi haaraadhaan kaasee si dhaaba. Eenyummaa kufe, jireenya du'e, jireenya dadhabe, nagaa du'e hafuurri qulqulluun irra kaasee dhaaba. Eenyuuf haa ta'u? Siif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Harka keessan gam godhaa wal qabamee garasii garanatti ija keessa wal ilaala. Nama haaraa ta'een baay'eedha. Har'a hafuurri qulqulluun na uuma jedhame. Warri isinii galu isinii ta'eera. Uumaadha hafuurri qulqulluun. Inni arfafaan barsiisaadha akkuma nama isinii kaase. Yohaannis duraa tokko 20 isinii dubbise lakkoofsi 27 immoo ka'eedha. Hafuurri qulqulluun barsiisaadha. Lakkoofsi 27 dibati isin isa biraa fudhattan garuu isin keessa in jiraata. Inni waan isin barsiisuuf namni biraa isin barsiisuuf hin barbaachisu. Hafuurri isaa inni dibata jedhame kun waa'ee waan hundumaa isin hin barsiisa. Barsiifni isaas dhugaadha. Somnis keessa hin jiru. Egaa akkuma inni isin barsiisetti isatti jiraadhaa jedha. Barsiisni hafuurri qulqulluun kennu anna ilaalaa. Barsiisni hafuurri qulqulluun kennu barsiisa dhugaadha. Karaa sirrii kan namatti agarsiisu, jireenya kan namatti agarsiisu, kallattii guddinaa, kallattii eebbaa kan namatti agarsiisu hafuura qulqulluudha. Beesiyaa tokko hafuurri qulqulluun barsiisaa dhugaadha. Hafuurri qulqulluun du'atti nama nuuf. Hafuurri qulqulluun bawwaa dukkanaatti nama nuuf. Hafuurri qulqulluun gaanamitti nama nuuf. Hafuurri qulqulluun gara burqaa jireenyaatti nama oofa. Hafuurri qulqulluun gara burqaa eebbaatti nama oofa. Hafuurri qulqulluun gara burqaa fayyinaatti nama oofa. Egaa barsiisaadha gaafan jedhu warri hafuura qulqulluutti Waaqayyotti amanan hafuura qulqulluudhaan geggeeffamu. Si'a tokko harka wal qabaati lamni kun akkuma kana hafuura qulqulluun barsiisaadha jedhaani. Irraa baradhu jedhaani. Yoo irraa baratte si geggeessaa jedha. Daandii si agarsiisaa jedha. Si gorsaa jedha. Si qajeelchaa jedha. Abbaan ifaatii daa'ima isaanii ila abbaa koo ila mimmii koo akkas godhi guyyaa irraa kana akkasitti mana barumsaa dhaqee akka itti nyaadhu akka itti uffadhu akka itti jiraadhu akka itti taphadhu jedhu. Abbaarra haadarra foon uffannurra gaarii kan nuu yaadu kan nutti aanu hafuuricha. Ameen jettu. Ameen jedhame. Roome 8:26 keedha karaa nuti dubbiidhaan dubbachuu hin dandeenya. Hafuurri qulqulluun aannaa isaatiin nuu kadhatedha. Waa'ee keenyaaf kan yaadu isa. Yoo nu isa dhaggeeffanne nama isa dhaggeeffatu gorsa hafuurri qulqulluun. Raajii nama gaafa dubbatanii tajaajiltoota Waaqayyoon dhaggeeffatantu nu tajaajila konferensii irratti jedhan isa kanaadha jechuudha. Hafuura qulqulluun nama isa dhaggeeffatu hin barsiisa itti dubbata. Namoonni meeqan keessanii hafuura qulqulluu kan dhaggeeffatan ganamaaf galgala iddoo ciisicha keessanitti halkan kaatanii hafuura qulqulluu waa'een guyyaa borii maal fakkaata, waa'een ji'a kanaa, waa'een bara kanaa maal fakkaata, haalli koo maal fakkaata, adeemsi waldaa kiristiyaana maal fakkaata jettanii waa'ee ofii keessanii, waa'ee baraa, waa'ee yeroo dhufu, waa'ee ala keessa jirtanii, waa'ee ala qilleensaa, waa'ee tochi addunyaa kanaa hafuura qulqulluu kan dhaggeeffatan meeqa keessan na argisiisa. Reenan nabe kaarraa jalqabaa hafuura qulqulluu irraa baradhaa inni barsiisaa dhugaadha. Ameen jettu. Waa'ee qilleensaa, waa'ee fayyaa namaa, waa'ee lafaa, waa'ee dhalootaa, waa'ee waan achees dhufu, waa'ee waan hundumaa kan nama barsiisu hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluun laphee namaa keessa kan jiru namatti agarsiisa. Garaa namaa keessa kan jiru agarsiisa. Yaada namaa isa keessa kan jiru isa dhokataa, garaa dhagaa keessa isa jiru isa dhokataa iyyuu hafuurri qulqulluun namatti argisiisa. Kanaaf barsiisaadha hafuurri qulqulluun. Barsiisaadha gaafa jedhe Yohaannis kaa iddoo kanatti hin gowwoomfaminaa isa jedhuuf sila isinitti dubbadheera. Inni kan biraan yeroodhaaf jedheen ariifadheeti humna du'aatti lubbuu godhuudha hafuurri qulqulluun. Mee namoonni dhagaa jirtan ameen jedha. Hafuurri qulqulluun jedha du'aatti lubbuu godha jedha. Hafuurri qulqulluun jedha du'aatti lubbuu godha jedha. Iskeel boqonnaa 37 irraa Iskeel boqonnaa 37 tokko kaaftanii yoo dubbiftan waa'ee saba Israa'el argitu. Yeroo baay'ee lallabama waan ta'eef irraa rukuteen isinii darba.
Afurri qulqulluun du'aatti lubbuu godha. Waan du'e kaasa afurri qulqulluun. Maaltu du'e laa jireenya kee keessa afurri qulqulluun irraan kaa'ame. Ameen jettu. Waaqayyo dachaa lafeen guutetti nageesse. Iskeel iddoo sanatti dachaa lafeen guutetti nageesse. Dachaa sana keessa lafee baay'ee ture. Lafeen kun foon hin qabu. Goggogaadha. Faffacaadha. Arcaadha. Lafeen kun maali yaa Waaqayyo jedheennaani? Otuun iskeel hin gaafatin fuuldurayyuu Waaqayyootu lafee kana ilaalee. Ilaalee gaafanneedhu lafeen kun jireenya argachuu danda'a. Waaqayyotti jennaan kana si beeke. Waan abdii hin qabneedha jechuudha. Waan abdii hin qabnetti Waaqayyo har'a abdii godha. Ilaa dhuguman isinitti hima namoonni sagal namoonni abdii hin qabne namoonni abdii kutattanii jirtan Waaqayyo hojii haaraadhaan mana keessan galharra. Lakkoofsa sagalin nagaa nama sagal Waaqayyo yaadatamuu guddoo yaadata. Kana Waaqayyo si duwwaa beekaa maaliif waan abdii hin qabneedha waan ta'eef tuxinnoo lubbuun keessa jira ta'eeti atu xinnoo waan yaalii qabuudha ta'eeti fayyuu danda'a jechuu danda'a waan abdii hin qabneedha waan ta'eef Waaqayyo akkasittiin jedhe waa hafuura qulqulluun du'aa kaasuun dubbachaa jira Waaqayyo akkasittiin jedhe yaa qilleensa goleeffadhu kottu warra dhuman kanatti gali jedhi itti dubbadhannaan yaa qilleensa kottu goleeffadhu kottuuti warra dhuman kanatti gali jedheeskeen gaafanni qilleensa goleeffanuuti waameedhu qilleensi dhufe lafee sosocho'uu jalqabe lafee gogaat lafeen qomaa lafee qomaatti lafeen miillaatti kan sammuu gara sammuutti wanti wal babbaqatee ture hundumtuu qilleensi karaa bitaa karaa mirgaa karaa bahaa lixaa gaafa dhufu walitti hiikuu jalqabe irratti dubbadhama morri buunsi keessa kaafoon sitta nuwwisa hafuura si keessan kaadhi itti dubbadhannaan isqeeliin dubbate qilleensi gaafa sana dhufe har'a sin dhufa inni diigamaa kee ijaaru inni harcaa kee walitti funaanu inni waan wal baqate walitti deebisu qilleensi hafuura Waaqayyoo sittaa qilleensaa'u namoonni amantiin na duukaa jirtan ana utuu hin ta'in yaada Waaqayyoo duukaa kan jirtan meeqa keessan as qabaa qilleensi jireenya kee ijaaru sittaa qilleensaa'u humni hafuuraa sittaa qilleensaa'u harcaa hafuura kee kan ijaaru fayyaa kee bade kan deebisu nagaa kee bade kan deebisu gaa'ila diigame kan ijaaru abjuu bade kan deebisu sittaa qilleensaa'u du'aa kaasa du'aa kootu kaa jedhame dabalaati megara sigara natti nama simbira jedhu harkaan qabaa har'a jedhaani hafuurri qulqulluun jedha sitti qilleensaa jedha amantiidhaan jedha daraaja keessa laala gara sigara natti hafuurri qulqulluun sitti qilleensaa jedha qilleensa Waaqayyoo sii dhufa jedha qilleensa Waaqayyoo sii dhufa jedhaani du'aa kee lubbuu godhachuu jalqaba jedha diigamaa keetu ijaarama jedha galtee gammaddaa jedhaani qilleensi nagaa Waaqayyoo gara mana kee dhaqeera galateeffadhu sitti toleera taanaan mul'ata du'ee kaasa hafuurri qulqulluun nagaa du'ee kaasa hafuurri qulqulluun dookimentii du'ee kaasa hafuurri qulqulluun abdii du'ee kaasa hafuurri qulqulluun du'aa lafee dubbachaa jiru man du'aa lafee mul'ata Waaqayyoo kenneedha akkas kan ta'e saba koo saba Israa'el kan saba Israa'el warra darbanii utuu hin ta'in har'a kan kee dubbata har'a du'aan kee humna hafuura qulqulluun ka'ee dhaabata lafa ga'e kaasee na dhaaba Waaqayyoo dhiyoomante taata kaasee si dhaaba haalleluuyaa mee haalleluuyaa mana keessa kan jiru jedhama dhugaa haalleluuyaa itti dabali seexannaaru itti dabali seexannaaruuti inni kan biraan hafuurri qulqulluun humna qulqullootaati humna eenyu nam tokko hafuurri qulqulluun humna kootiin jettaare hafuurri qulqulluun humna kootiin jettu mee hafuurri qulqulluun humna kooti jedhi kufteetta kan jedhu simo'eera kan jedhu seexanni luusifer ergamaan du'aa ergamaan dukkanaa dhukkubni rakkinni abaarsi hiyyumni mataasi caale faana kee jala galaati hafuurri qulqulluun humna kooti jedhi warra isatti amananiif warra isa amanataniif hafuurri qulqulluun humna gararraa kan qabu addunyaa kanarraa eenyudha yoo jettan nama hafuura qulqulluun guutameedha baga gammaddan hafuura qulqulluu gola keessanii mana keessanii kan qabdan seexanni fagootti ilaalee kan inni baqatu humni dhiibbaa mootummaa seexanaa irratti uumuu danda'u humna hafuura qulqulluu keessa keenya jiruudha hojii ergamoota 1:8 irraa hafuurri qulqulluun yommuu isin irra bu'u humna godhattu hafuurri qulqulluun
humna maashinoonni itti fayyadamnu jenereetera ta'u maashinoonni faabrikaa adda addaa keessaa wanti humna guddaa qabu wanti waa tochoosee hojjechuu danda'u inni kaan nadaajiin hojjeta inni kaan ibsaan hojjeta inni kaan humna ifa aduutiin hojjeta sun hin jiru taanaan du'aadha. Mootorri kiristiyaana sochoosu humni kiristiyaana adeemsisu humna hafuura qulqulluuti. Warra hafuura qulqulluun deeman hin dadhaban, warra hafuura qulqulluun deeman hin kufan, warra hafuura qulqulluun deeman seexanni ittiin taphatu. Ameen jettaa. Har'a humna fudhadhee baay'eedhaame. Humna fudhadhu kanaan jedha. Cabseen darba jedha. Kaleessa soomaaf kadhannaadhaan hin kadhataa oole. Dubbii kana hafuurri qulqulluun kana dubbadhu naan jedheefan kana dubbachaa jira. Barsiisni dhaabbatanii dubbatan jira jechuudha. Hafuurri qulqulluun kana dubbadhu naan jedhee naan hin dubbataa jira. Hafuurri qulqulluun humna qulqullootaati. Abboota firdii 14 amma 6tti kana duwwaan dubbadhee bira darbe jechuudha. Isa kanas abboota firdii 14 amma 6tti leenci cimaan tokko aadaa Samsoonitti dhufe. Samsooniin nyaachuudhaaf. Yeroo kana hafuurri qulqulluun battala sanatti humnaan Samsooniif dhufnaani akka nama ilmoo reetti baqasuutti jedha. Akkuma nama ilmoo reetti baqasuutti Samsoon leencicha mangaagaasaa qabe gargar baqasse. Battala sanatti maaltu dhufe? Wanti sin nyaadha jedhu har'a harka keetti badduuba. Eessa raala namni amanaa jiru waldaa kana keessa Ameerika qaqqabi namni amanaa jirtu humna Waaqayyoo amanaa kan jirtu sin nyaadha kan jedhu narkaan baatu kan jedhu sin galaafadha kan jedhu hin milkooftu kan jedhu hin jiraattu kan jedhu har'a hafuurri sii dhufuudhaan harka keetti galaafatama. Dhala keen nyaadha kan jedhu mana keen tiiga kan jedhu abbaa manaa sirraa ajjeesa kan jedhu haadha manaa keen nyaadha kan jedhu sin maraacha kan jedhu waldaa keen tiiga kan jedhu hin du'a sirraa humna furaatiin. Battala sanatti jedha hafuurri qulqulluun nama geddaruudhaaf guyyaa baay'een gaafatu. Lapheen jiraannaan garaan jiraannaan dheebuun jiraannaan battala sanatti mee battala kanatti jedha hafuurri Waaqayyoo na geddara jedha. Abboota firdii 15 irratti hidhaa cire Samsoon 15 irratti mangaaga harreetiin namoota hedduu fixe 16 irratti cufaa buqqise. Maali yoo jettan humna hafuura qulqulluutiin. Inni torbaffaan hafuurri qulqulluun bishaan jireenya kennuudha. Isqeela 49 dubbifadhaati. 8ffaan qabeenyaa waliigalaa Waaqayyo waldaa kiristiyaanaaf kenneedha. Hafuurri qulqulluun qabeenyi waliigalaa Waaqayyo waldaa kiristiyaanaaf kenne hafuura qulqulluudha. Meeshaaleen itti fayyadamnu ijaarsi waldaa haalli jiru akkuma jirutti ta'e qabeenyaan olaanaan Waaqayyo waldaadhaaf kenne hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluun lafa hojjetutti wanti hin hojjetamne kamiyyuu hin jiru. Ameen. Bawa 40:34 dunkaanni sabni Israa'el keessa buufatanii adeemaa turan. Dunkaanni sabni Israa'el keessa buufatanii bulaa adeemaa turan duumessa Waaqayyootiin beekamaa ture. Seenaa bara isa lammaffaa 7:3tti eebba mana qulqullummaa Solomoon keessatti duumessi mana qulqullummaa guutee abiddis mana qulqullummaa sana keessa waan guuteef luboonni akkatti hojii qulqulleessuu sana hojjetan dhaban jedha. Duumessiif abiddi manicha waan guuteef waldaan tokko waldaan kiristiyaanaa tokko waldaa guutuu kan isheen jedhamtu maali yoo jettan duumessaaf abidda hafuura qulqulluutiin. Yeroo tokko waldoota adda addaa keessatti yeroon tajaajilu ani duumessa Waaqayyoon barbaada. Abidda Waaqayyoon barbaada. Duumessuma bara sana ture. Duumessi bara sana ija fooniin argamaa ture. Arras duumessa sanatu ija fooniin dhufatuun ta'in duumessichi bara sana duumessa jedhamaa ture bara kana hafuura qulqulluun. Duumessi hin barbaade sun hafuura qulqulluun jechaadha waldoota hedduu keessatti. Yeroon dhufe iddoo kana ta'e hafuurri qulqulluun na buta, na tuqa, na chaarjessaa oole. Dhugumaan isinitti hima hafuurri qulqulluun lafa kanarra jiru. Waldaa dhaqxan keessatti hafuura qulqulluu barbaada. Tajaajila tajaajiltan irratti hafuura qulqulluu barbaada. Mattaawwaqaa yookaan waraqaan eenyummaa kiristiyaanni tokko ittiin beekamu duumessa hafuura qulqulluuti. Biyya lafaarraa namni Waaqayyootti amane kan inni ittiin adda bahu tajaajilaan kan inni ittiin adda bahu suufii gatii gurguddaa miti, kophee gatii gurguddaa miti, cimina foonii gurguddaa miti, barumsa gurguddaa miti. Hundumti isaa yoo adda nattafa. Nama meeqatu warra kanaan dura du'ee nu biraa deeme keessaa gamoo isaa fudhatee konkolaataa isaa fudhatee Waaqatti tolfe beektuu naadhama kanaadhaa nama tokko.
Iyyoobii qullaa koon garaadha kootti ba'ee garuu warqee haadha manaa kootti jiru tokko fudhadheen sokkeedhe. Maa edere nattaa isaa sabaa qullaa koon ol deebi'e. Hafuurri qulqulluun garuu amma nuyi samii gubbaatti ol baanutti nu biraan hafu. Kanaaf qabeenyicha barbaada. Qabeenyi Waaqayyo waldaadhaaf kenna. Amma raajiin dubbataniiru yeroo addana dhaabbatan. Qabeenyi inni caalu hafuura qulqulluudha. Waldaani muka kana utuu hin ta'in namaa hidhan raajinam. Qabeenyi Waaqayyo waldaa kiristaanaatiif kenne innan jedhu. Qabeenyi Waaqayyo warra isatti amananiif kenne hafuura isaa isa qulqulluudha. Kanaaf qabeenyicha barbaada. Sooressa addunyaa kana kitaabota garaagaraa irratti dubbiftanii abaluudha jechuu dandeessu isin. Sooressa addunyaa kana dureeyyi addunyaa kana wantoota garaagaraan kan guddatan kan sooroman abaluudha jechuu dandeessu. Dureessi jaalu garuu eenyuudha? Nama qabeenya hafuura qulqulluun guutame. Warra hafuura qulqulluu jaalattan erga keessan ol fuudhaa. Badhaadhummaan hafuuraa mana kee guutu warra. Amma ameenii keessan xinnoo fooyyessaa jirtu kana irratti dabalaa sinan eebbisa harka keessan as qabaa. Qabeenyaan hafuuraa mana kee guutu. Nam tokko yoo almaazii argate yookiin yoo warqee argate yookiin albuuda gati jabeessa meerkuriitu argattanii baay'ee gammaddu. Meerkurii irra kan caalu almaazii irra albuuda gati jabeessa irra kan caalu humna hafuura qulqulluuti. Ameen jettaa. Kanaaf waldaa kiristaanaa ishee jalqabaa warri hundeessan bartoonni hafuura qulqulluu kanaan si'a sadiif guutaman isa kana warri barreeffattanis warri qabattanis qabachuu dandeessu si'a sadiif guutaman bartoonni waldaa kiristaanaa ishee jalqabaa warri hundeessanii isa tokkoffaa Yohaannis wangeela 2:22 irratti Yesuus jedhee hafuura isaatti baafate. Du'ee du'aa ka'ee gidduu isaaniitti argame nagaan isiniif haa ta'u ittiin jedhee booddee hafuura isaa nagaan isiniif haa ta'u ijoollee kan isin cubbuutti hiittan hidhamaadha. Hiikamaadha. Kan isin hiitan immoo hidhamaadha cubbuutti kan isin hiittan hiikamaa kan isin hiitan immoo hidhamaadha ittiin jedhe. Kan biraan hojii ergamoota 2:1 irratti namoonni 120 wal faana abidda hafuura qulqulluutiin cuubaman. Wanti akka arraba abiddaa gatiitti isaanirra taa'e. Wanti akka arraba abiddaa gatiitti isaanirra taa'e ursaa guddaan manicha keessaa dhaga'ame. Gatiitti keetti mataa keetti agartuu keetti faana miila keetti arraa ibidda fuudhii ba'i. Nama tokkos haa ta'u nama shanis haa ta'u hundumti keessa yoo fayyitan hin gaabbuuti. Arra waan tokkon siin jedha namni amante gatiitti keetti akkuma gaafasii ija keetti adda keetti namummaa kee irratti uffata kee irratti abidda addaa fuudhii ba'i hin jedhe. Waaqa tolfama addaan kan gombisu jawwicha kan waraanu humna Luusifer kan waraanu abidda uffadhu ba'i maqaa Yesuusiin. Wanta karra abiddaa gatiitti isaanirra taa'e suni hamma bara tajaajila isaaniitti bartoota biraa namne gaaddidduu isaanii jala dhukkubsataa kaanii fayyaa ture dhukkubsataan hidhaawwan baay'ee hiikaa ture abiddi isaanirra taa'e sun isaan waan deemu maaliif gaaddidduun fayyisoo jettan abiddichi irra jira waan ta'eef har'a abidda addaa fudhadhuu ba'i siin kadhadha maqaa Yesuusiin abidda uffadhuu ba'i. Warra akkasiitu addunyaa kanaaf dhimma baasa mirga keessan ol fuudhaa. Tajaajilli koo tajaajila waliin makaadha kadhatoo lallabas raajis qaba waan isinii kadha darga keessanas qaba maqaa Yesuus Kiristoosiin abidda uffadhuu ba'i. Kan guutamte irratti guutama dabalataa uffadhuu ba'i. Abidda uffadhaa ba'a maqaa Yesuusiin. Attamitti qooqa kana dhaga'uu dandeenya. Waan isaan dubbatan dubbii keenya miti jechuu jalqaban namoonni biyya garaagaraatii dhufan eenyummaan isaanii adda ta'uun jalqabe dhime yoomante. Eeshi sadaffaan ergamoota 4:31 irratti amma lafa socho'utti ga'e kadhannaa tokko kadhatan yeroo sana kadhannaa isaan kadhatanii yaa gooftaa doorsisa jara kanaa ilaali hojjetoonni kee jajabinaan dubbachuu akka danda'anitti ija jabummaa nuu kennedhanii ija jabummaa kadhatan. Doorsisa jara kanaa ilaali jara kam doorsisa Yihuudotaa maqaa kanaan lammata kan dubbannedhanii warra reebantu jiru Saaduqoon Fariisoon Yihuudoon mana hidhaatti gashuu jalqaban doorsisuu jalqaban reebuu jalqaban wanti isaan kadhatan maayin doorsisa kana ilaali yaa Waaqayyo hojjetoonni kee jajabinaan dubbachuu akka danda'anitti ija jabina nuu kenni gaafa isaan jedhan isaan kadhata afaanii fixuufi iddoo isaan itti walitti qabaman socho'uu wal faana ta'edha. Hamma lafti socho'utti humni Waaqayyoo dhufee isaan guute nama lafti jara laafamu nama dhalooti karaa ittiin ga'u nama addunyaan jala raafamu nama tokko Waaqayyo irra dibee kaasa.
kana bara dhumaa kanatti hafuura qulqulluu kana kan nu barbaachisu kanaan cuunfeen isinii dhaaba bara dhumaa kanatti hafuura qulqulluutu nu barbaachisa Efesoon 5:8 irraa hafuura qulqulluudhaan machaa dhugaatiin hin machaa'ina hafuura qulqulluun machaa jedha namni biyya lafaa kana irratti keessumaa bara dhumaa kana waan baay'eedhaan machaadha kaan hiyyumaan macheessi kaan sooroman macheessi kaan dhukkuban macheessi kaan tekinooloojiin macheessi kaan lolatu macheessi kaan yaaddoof dhiphina jireenya dhuunfaa isaatiitu macheesse namni waan garaagaraan machaa'ee jira hafuura qulqulluudhaan guutamee kan machaa waldaa keessaa nama meeqa argitu barbaada waldaan biyya guuteera waldoota daddarbaati ilaalaame sagantaawwan jiru dhadhaqaa ilaalaa konfireensi jiru dhadhaqaa ilaalaa hafuura qulqulluun kan machaa'u nama meeqa argatu waan bara dhumaatti nuuf ta'uu qabu waan Waaqayyo banetti dudda gatte waldaan barammaa kan hafuura qulqulluutti duddan gatin ittiin machaa'i inni dhugaatii nama gabbisu dhugaatii nama cimsuudha hafuura qulqulluu akka dhunnuuf warra Yihuudootaafis warra Yihuudootan ta'iniifis Waaqayyoon nuu kenne Phaawulos maal akka dhunnuuf hafuura qulqulluu akka dhunnuuf keessa keenyatti akka fudhannuuf akka ittiin machoofnuuf akka ittiin guutamtuuf harka keessanas qabaasiniin kadhadha maqaa Yesuus Kiristoosiin dhiphinaan machooftee kan jirtu cubbuun machooftee kan jirtu haala daddaan lapheen kee sammuun kee machaa'ee kan jiru haadhaan garuu si keessaa as qaba harka keessaniin kadhadha ol kaa warra harka keessanas qabdan cubbuun kan machoofte rakkinaan kan machoofte dhukkubaan kan machoofte haala daddaan kan machoofte qooda hafuura qulqulluun machooftu haala daddaa jireenya kee kan hidhe haadhaan garuu si keessaa ta'a machi hafuuraati waldaa kiristaanaatiif kan barbaachisu mee machi hafuuraa jedha mee torban kana hafuura qulqulluun machooftanii kan wallaaltan waan dubbattan kan wallaaltan karaarra deemtan kan wallaaltan waan hojjettan kan wallaaltan kan machaa'e tokko mee machooftuu namni karaarra argitan akka itti adeemtu sin beektu yeroo kotun kan malee nama takkaa machaa'e diraamaa isaanii isin argisiisa sila iddoo kanatti namni machaa'e tokko adeemsa isaa tokko tattaruu hin danda'u qajeelfachuu hin danda'u dubbannaa isaa to'achuu hin danda'u ilaalcha isaa waan hundumaa to'achuu hin danda'u machi hafuura qulqulluu jechuun hafuurri qulqulluun kallattii namatti jijjiirsisa hafuurri qulqulluun gaafa nama macheessu dubbannaa geddara hojii geddara adeemsa geddara ameen jenna sagalee guddaadhaan ameen jedha inni kan biraan waldaa kiristaanaaf kan barbaachisu machi hafuuraati isiniin jedheera kan biraan tuqaatii hafuura qulqulluuti tuqaatiin hafuura qulqulluu nurra dhufuu qaba tuqaatiin hafuura qulqulluu nurratti mul'achuu qaba abboota firdii 13:25 irratti hafuurri Waaqayyoo daan keessatti Samsooniin tuttuquu jalqabe jedha si haa tuttuqu hafuurri Waaqayyoo meesan jedha yoo diddan waliin jedha hafuurri Waaqayyoo si haa tuttuqu waliin jedha kakaasuu jalqabe tuttuquu jalqabe hafuurri qulqulluun gaafa waldaanattan qophaa'atii dhaqa hafuura qulqulluu na tuqi jedha karaa irratti na tuqi jedha iddoo ciiftanitti iddoo hojii keessanitti na tuttuqi jedha na kaasi jedha hafuurri qulqulluun yeroo hundumaa si tuttuqa taanaan gadhumaan adeemtu ol dabalaa adeemtu inni kan biraan duumessa hafuura qulqulluuti kan nu barbaachisu duumessa hafuura qulqulluu sira dubbadheera tajaajiltoota tajaajiltan keessumaa duumessa ayyaana sanaa uffadhaa tajaajilaa yaa'iinsa hafuura qulqulluu gara keenyatti kan fidu maali kan jedhu qabxii tokko lama dubbiseen kanumaan dhaaba yaa'iinsa hafuura qulqulluu humna hafuura qulqulluun dubbadhe kana gara keenyatti kan fidu tokkoffaan qalbii diddiirrannaa dhugaadha humna hafuura qulqulluu gara keenyatti kan fidu shiboon mana kana keessa jiru inni kaan humna ibsaa maddisiisaa inni kaan sagalee dabarsaa wantoota garaagaraa dabarsaa hafuura qulqulluu gara keenyatti kan fidu yaa'iinsa humna hafuuraa gara keenyatti kan fidu inni tokko qalbii diddiirrannaadha namoonni jireenyi isaanii qalbii diddiirrannaadhaan beekamu hafuurri qulqulluun itti dhiyoo jiras keessa jiras waldaan keenya bara ammaa immoo keessumaa qalbii diddiirrannaadhaan beekamti utuu hin ta'in shibshabaaf faarfannaaf sirbaan beekama faarfannaani bu'uu hafuura qulqulluudhaaf karaa dhugaadha hiikamsaaf karaa dhugaadha hafuurri qulqulluun keessan jiru yoo ta'e garuu du'aadha kadhannaa wantoota garaagaraa kadhachuu dandeenya kaan gaa'ila kadhata kaan mana kadhata kaan guddina hojii isaati kadhata kaan eebbifamuudhaaf kadhata kaan wanta garaagaraa kadhata kadhannaa inni dhugaan humna hafuura qulqulluu gara waldaa kiristaanaa gara laphee namaa fidu garuu qalbii diddiirrannaadha mee kadhannaa keessan gaafa kadhattan araara kadhachuutti caalchisaa araara barbaada maaliif yoo jettan biyyi lafaa kun xuraa'aadha waan ta'eef araara barbaaduudhaaf gaafa gara isaatti gufnee jennu
isaa Yesuus Kiristoos dhufee nu miica. Dhiigi Yesuus Kiristoos gaafa nu miicu immoo hafuurri qulqulluun jireenya miicame kanatti fedhii guutuudhaan dhufee keessa boqota. Fakkeenya 28:13 irraa namni irra daddarbaa isaa dhossu ni hiikudha. Namni daddarbaa isaa himatu garuu araara argata jedha. Guyyaa tokko mana kadhannaa ani keessatti hojjedhu keessattan jilbeenfadhe kophaa koo kadhadhaa. Mucaa dargaggeessi tokko dhufee na waame narra dhaabatee lafumaan dhaabadhee kadhadhu iyyuu argaa hin jiru. Na waamee dadhabee manaan keessa jiraadhutti ol galee na waamee dadhabee ba'uuf ka'ee naanani asan jiraa kottuun jedheen taa'eennaan taa'e kadhannaa koo xumuree gaafani maal taate jedhee gaafadhu jilbeenfadhee uman gaafadhe rakkinan qabaanaa kadhadhu jedhe jilbeenfadhu kaa'iin jedheen na bukkee jilbeenfate harkan irra kaa'e kadhadha gaafan jedhu jireenya isaa kanatu harkan irra kaa'e kadhadha gaafan jedhu miilla amma mataatti jireenyi isaa maallatti fakkaata. Iitoo mala adiin keessaa ba'u kana kan fakkaatu nanna isaa miilla amma mataatti uwwiseen hafuurri natti argisiisa. Harka kaaf jennaan na jibbisiisa. Siyaasa dafaa harkatti hiixannaan akka mul'ataatti gaafa argu na jibbisiisa. Hafuurri Waaqayyoo harkarra kaa'e nan qulleessa naan jedhe. Harkarra kaa'e araara kadhadhee fi gaafan jedhu cubbuun keessii dhiifameera Waaqayyo araara sii godheera dheen kaasee teessise. Maal taatee turte waan an arge ittiin dubbanne maal taatee turte eessa oltee dhuftee naan amma obboleessi tokko na fuudhee dhaqeetu na dogoggorse ejjeen dhufe amma daqiiqaa muraasa dura naan jedhe. Baay'een dhiqqifadhe jechuudha waldaa tokko lama keessatti dhugaa beera nama akkasiif. Nami irra daddarbaa isaa dhoffatu hin hiiku jedha iddoo kanarraa. Nami irra daddarbaa isaa himatu garuu araara argata jedha. Qalbii diddiirrannaa inni dhugaan akkas. Cubbuu fi Waaqayyo duratti himannaan Waaqayyo araara godha. Waaqayyo araara isiniif haa godhu. Harka keessan ol fudhaa ameen jedha. Araara argadhuu ba'i maqaa Yesuusiin. Qalbii diddiirrannaa inni dhugaan akkasii araara argannaan immoo keessa deddeebi'uu miti. Egaa hafuura qulqulluu gara keenya kan fidu qalbii diddiirrannaadha. Faarfannaa 51:10 yoo dubbiftan waa'ee Daawit. Jireenyi Daawit fuula Waaqayyoo duratti simatamaa kan inni ta'e maaliif yoo jettan nama akka garaa kootu Waaqayyo kan inni Daawitiin jedhu maaliif yoo jettan sababa inni yeroo hundumaa qalbii diddiirratuuf malee samii irra dhaqee gad deebi'a miti Daawit. Yeroo hundumaa ani cubbamaadha. Haati kooyyuu cubburraa na ulfoofte ani cubbamaa ta'e na ladheedha fuula Waaqayyoo duratti. Gaafa dinqiin Waaqayyoo karaa keenya hojjetamu keessumaa tajaajiltoonni qalbiin diddiirran. Gaafa dinqiin Waaqayyoo karaa keenya hojjetamu. Gaafa ulfinni Waaqayyoo karaa keenya mul'atu qalbii diddiirrannaa qooda qalbii diddiirrannu of tuulummaadhaan guutamu mee ilaalaa iddoo baay'eetti. Isaayyaas boqonnaa 6:4 irratti Isaayyaas ulfina Waaqayyoo arge. Ulfinni Waaqayyoo mana qulqullummaa guute. Handaarri uffata Waaqayyoo manicha guute. Duumessi Waaqayyoo manicha guute. Qulqulluudha Waaqayyo gooftaan machaa jedhanii suraafeloonni balali'anii faarfatu turanidha. Kan argee wayyoo nama arrabni isaa xuraa'e gidduu kanan jiraadhu Waaqayyo waan an argeef nan bade jedheen iyyeedha. Ulfina Waaqayyo gaafa argaa deeman Waaqayyoon sodaachuutu nama keessatti guddataa deema. Ameen. Mee warri isinii galaa jiru? Eshi gad deebisaa. Warri immoo isinitti tolaa jiru lallabii isinitti tolaa jiru warreettan. Merka keessan argisa ola fuudhaa. Kan jibbee jira ala muraasa. Ulfinni Waaqayyo gaafa nutti mul'ataa deemu caalchifne Waaqayyoon akka nuyi sodaannu godha. Waaqayyoon sodaachuun immoo qalbii diddiirrannaatti gara cubbamaa ta'uu keenya nu barsiisuutti nu geessa. Gaafa cubbamaa ta'uu keenya beeknee Waaqayyo irratti boonyu immoo hafuura qulqulluun guutamaa deemna. Qalbii diddiirrannaa dhugaan waa sadiin isinitti hima. Namummaa haaraa uffachuudha. Seexanaan jedhanii Waaqayyoof ishee jechuudha. Dhiqannaadha. Mee dhiqannaadha jedha. Namni gaafa qalbii diddiirratu dhiiga Yesuus Kiristoostu nama qulqulleessa. Yeroo tokko namoota biyya lafaa kana keessatti badanii jiran wagguma kana keessa Waaqayyo waaminaan jennaan galmeedhaan galmeessee waame. Namoota suusii adda addaatti qabaman Waaqayyo kadhadhuunaan jennaaniin kadhadhee fi qalbii diddiirrachiisee ture. Isaan keessaa tokko akkanaan jedhe shukkaan waraanee nama ajjeeseen ture. Hunduma isaa interview godhe shukkaan waraanee nama ajjeeseen ture. Waaqayyo kana naannisu jireenya bara baraatti hangalu maalan godhaanaan jedhennaani iddoo kanan dubbise dhiigni ilma isaa Yesuus Kiristoos cubbuu hundumaatti in qulqulleessa. Dhiigi Yesuus in qulleessa jedhame. Kanaaf qalbii diddiirrannaan dhiqannaadha inni kan biraan hafuura qulqulluu gara keenya kan fidu argama Waaqayyooti.
Waaqayyoo eessa yoo jettan bakkuma nu isa barbaannetti Waaqayyoon argachuu dandeenya. Inni gara biraan sadaffaan dheebuu qabaachuudha. Hiikeen darbu tokko tokko isaa dheebuu qabaachuudha. Hafuura qulqulluu gara keenya kan fidu. Ani lafa dheebotaa irratti bokkaa roobsaadha. Sagalee Waaqayyoo Isaayyaas 44:3. Lapheen keenya hafuura qulqulluu gaafa dheebotu Waaqayyo bokkaa hafuura isaatiin irratti dhangalaasa. Dheebuu hafuuraa kan qabdan Waaqayyo ganama kana bokkaa hafuuraa isin irratti dhangalaasa. Bokkaan hafuuraa isin argatu. Dhaabuudhaafan jedha dadhabdanitti waan ta'eef bokkaan hafuuraa isin argatu. Dheebuu hafuuraa kan qabdan meerka keessan raasaan argisiisa. Bokkaan hafuuraa si argata kan dheebotti. Bokkaan humna Waaqayyoo si argata. Badhaadhummaan hafuura qulqulluu si argata. Lafa dheebotaa irratti bokkaa roobsan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lafa kanarra deddeebi'ee yeroo tajaajilaa ture. Maal akkan si godhu barbaadda? Namicha jaamaadhaan Bartolomewoosiin agartuun koo akkanaa deebi'u fedhii namoota gaafataa ture. Fedhii laphee keenyaa ilaala hafuurri qulqulluun inni dheebotta taanaan hafuurri qulqulluun sirra dhufa. Utuma nama bira teessu nama bukkee teessutti nama haaraa taata. Namuma si bira jirutti nama haaraa taata. Lapheen kee hafuura qulqulluu dheebotaa kan jiru waan sitti misraachoo qabda. Namuma bukkee taa'aa jirtutti nama haaraa taata ammaa jalqabdee. Namni dheebote nama meeqa ta'a laata? Kan dheebote yoo jiraate gara koo fudhamee caafamee jira. Hafuurri calqanii guyyaa kan dheebottu waan sitti dheebuu si baasa hafuurri Waaqayyoo. Silaallee jedhe gooftaa Yesuus Yohaannis 4 irratti bishaanan si kadhadhu kana jedhe dubartii Samaariyaatiin. Nasi kadhata miti sinna kadhata. Bishaaniin kennuuf irraa kan dhugu bara baraan hin dheebotu jedhe. Inni waa'ee hafuura qulqulluu dubbate. Hafuura qulqulluu gaafa dhudhu gaafa ittiin guutamtu gaafa ittiin machooftu nan beeleen hin jiru nan daareen hin jiru nan dheebodeen hin jiru. Cinqii mana arraanfatta. Cinqii dhala arraanfatta. Cinqii addunyaa kana arraanfatta. Hafuurri qulqulluun mataa miillaatti gaafa si guutu. Ameen jettaa. Jireenyi kee boqonnaadhaan guuta. Manni kee boqonnaadhaan guuta. Kan dheebottu hafuura qulqulluu meerka kee ol fuudhii raasi. Ol fuudhii raasi. Ol fuudhii raasi. Dheebuu si baasa hafuurri qulqulluun irra. Dheebuu bayi badhaadhummaa hafuura fudhadhuu bayi. Badhaadhummaa hafuura fudhadhuu bayi. Dheebuu qabaachuun lapheen keenya dheebochuu qaba. Hafuura Waaqayyoo harkisuu qaba. Kan biraa waaqeffannaa dhugaaf hafuuraati. Isa kana sila dubbadheera waan ta'eef. Waaqeffannaa dhugaaf hafuuraati. Hafuura qulqulluu gara keenya kan fidu. Inni kan biraan tokkummaa amantootaati. Bakki buufata hafuura qulqulluu tokkummaa amantootaa gidduudha. Malee hafuurri qulqulluun iddoo sirbaa dhaqa miti. Iddoo jallootaa dhaqa miti. Lafa waaqa tolfamaa dhaqa miti. Iddoo xuraa'ummaan jiru dhaqa miti. Hafuurri qulqulluun tokkummaa qulqullootaa gidduutti hojjeta. Isaayyaas 35:10tti iddoo baay'ee isiniin kennu tiksii baay'een qabee jira yeroodhaaf. Ja'affaani macaafa qulqulluudha. Hafuura qulqulluu gara keenya kan fidu. Tokko macaafa qulqulluu kanaa gaafa dubbifnu hafuura qulqulluudhaan nu guuta. Waa'ee maalii nutti hima? Waa'ee ulfina Waaqayyoo nutti hima waan ta'eef. Waa'ee maalii nutti hima? Waa'ee jireenya bara baraa nutti hima waan ta'eef. Waa'ee hafuura qulqulluu nutti hima waan ta'eef. Gaafa macaafa qulqulluu dubbifnu hafuura qulqulluudhaan guutamaa deemu. Mee macaafa qulqulluu kana harkatti kan qabdan ol fuudhaa. Ol fuudhaame. Waaqayyo sinaa eebbisoo miku waldaa kana keessa jiraachuun. Mee macaafa qulqulluu isa kana ofitti dhufirkaa kan qabdan. Akka haaraasa ta'uu isa gurguddaas ta'u. Oluma fuudhaa. Waaqayyo sinaa eebbisuu asumaan naamsa sinii dhaama. Namoonni ofirkaa hin qabne immoo baattatanii akkas hin dhuftan. Ameen. Ameen jedhaa kaa'i. Maal waldaadha mini waldaana wal jaallata maana jibbitu. Ameen jedhaan jedhe. Amma kophee tokko birrii 4,000 5,000 meeqaan bitu macaafi qulqulluun garuu 1,200 wayiitti fakkaata. Waaqayyo nu gargaaru. Macaafni qulqulluun karaa hafuura qulqulluu gara keenya kan fidudha. Seexanni nama tokko dhibbatti kan inni kontrooluu danda'u, kan inni hojjechiifachuu danda'u, kan inni mo'uu danda'u. Jireenya hafuura kiristiyaanaa kan seexanni dha'uu danda'u dhibbatti. Yeroo kam yoo jettan yeroo namni macaafa qulqulluu dubbisuu dhiisu. Macaafni qulqulluun qallaba yookiin nyaata kiristiyaanaati. Iliyaasi muka dhannansaa jalatti mootota isa duraa 17 irratti gaafa ciise ergamaan Waaqayyo ka'i nyaadhuu dhugi gaafa ittiin jedhe bishaan cuggee tokko bittillee barbadaa abiddaarra jirutu ka'ee arge. Bittillee barbadaa abiddaarra jiru sana nyaatee bishaanicha immoo dhugee rafe. Ammas si'a lammaffaa Waaqayyo kenneef jedhe. Bittilleen barbadaa abiddaarra jiru humna nyaatichi kenneefin. Guyyaa 40 halkan 40 amma
Siinaa tulluu Waaqayyootti deemedha. Humna nyaatichi kenneef hin jedhe. Humni karaa fagoo nama deemsisu. Bixxilleen barbadaa biddaarraa gaafa Siliyaas nyaate isa kanaadha. Humna namatti godha wangeelli. Meerka keessa namooti badda ol fuudhaa wangeelli humna namatti godha. Eyyee. Tajaajiltoonni humna qabeeyyiin humni Waaqayyo karaa isaanii kan hojjetu warra wangeelaati. Bishaan inni gaafa sana dhuge immoo hafuura qulqulluudha. Inni torbaffaan amala Waaqayyo guutummaan guututti yeroo horannudha. Hafuura qulqulluu gara keenya kan fidu amala Waaqayyo horachuudha. Mee harka keessa wal qabaati amala Waaqayyoon guutame waliin jedhaa. Amala Waaqayyo horadhu jedhaani. Duuka buutu Kiristoos Yesuus jechuun warra faana isaa hordofe warra isa duukaa bu'e jechuun dubbannaan isaanii warra gara isaatti geddarame, ilaalchi isaanii garaan isaanii warra gara isaatti geddarame jechuudha. Nama baay'eetu macha, nama baay'ee macha. Waaqayyo milikiidhaatti gochaa jira. Nama chaappaa namatti godhu darga. Nama chaappaa godhu darga. Ilaalli amni Waaqayyo deemu. Yeroo dibataatu, yeroo milikiidhaatu, yeroo Waaqayyo malateeffatu, yeroo Waaqayyo malateeffatu. Hinna hinna namoonni baay'een hinna hinna. Namoonni akka maraatee ta'an jiru. Akka nama maraatee namoonni ta'an. Oda baadhaa dada lama sakira bimaasa. Haalota koo gigindeessa siitoo nama giddeessa siifa mul'ama lakkeessa abbaa jechuun akka kooteetti na baatee tagaluu keetti oobuduu galannan keetti haalota koo gigindeessa siitoo nama giddeessa siina jedhaa Bolla gadi fagolla yaagniile keessa na fuute jaalala na gosi bonnoota tolfaate bolla gadi fagolla yaagniile keessa na fuute jaalala na gosi bonnoota tolfaate Ilmaako kaani jalaba facaana ira Yesus. Ola baradamana mashebalabaya. Hallelujah. Hallelujah. Hindu babur kulkulun. Innaina namoonni kun fata lubbuu ala jechuudha tan innaina kulkulluudha. Maskata jakabarados. Wallabi gatorra bachana masankara labatia. Las pardaci kabarra sankara labadoria. Wadadadadada maserebelabaya. Ispara la badorra badana magilabia. Ela hurona man bayo, hurona man. Watala mani bayo. Watala mani bayo. Ela de que si se casa ya. Pues si se casa ya. Kulkulaya gubayen. Abinda watala kulkulaya gubayen. Bolla burka koti isani rade. Lukalu kambia matu. Macha hurota benya tagawan. Israelim garu ammayu dira abdini wala murkago
Maaliif qabdu? Maaliif qabdu? Maaliif qabdu? Maaliif? Afur maaliif? Afur maaliif? Eenyu? Afur mudaa. Amal kamu keessa. Caan sagala guddaa dhala sadii calaani afur mudaa. Caan soo keessa. Caan. Tokko. Sagala guddaa. Jaket ban. Maaliif qabdu? Maal qabdu? Maaliif qabdu? Maaliif qabdu? Maaliif qabdu? Maaliif? Finne? Akkamitti bittan? Maal gootan bittan? Maal gootan? Eessatti hojjetan? Eessatti? Eessatti hojjetan? Eessatti irratti hojjetan? Eessatti irratti hojjetan? Abitti si'an Boy ni olkay. Bangke ini. Kot boy. Harus ada mah askal lekas. Harus ada mah bisa mati tashi. Jaket bani. Satu mah bisa mati. Mama kagu ftai sini depan naik kasih. Depan naik. Ulah muka Yesus Kristus. Ada berita. Raja kami apa nak usir raja. Amma bara-bara. Nagarga. Apa nak usir raja kot. Ini selalu ibu Waaqayyoo nawaran. Nak ikan Yesus Kristus kota macam. Main lagi, main lagi. Aha, apa main? Apa main? Waktu depan, balik, Isaman, kata betul. Apa main? Harga itu. Ada tahu ni ada titi, beda.
Hela sikabi ya Yesus. Ayo. Orko. Seperti musuh dibasih jalan kisah. Jalan kisah. Jalan. Saya lagi jalan. Yus masih. Toko. Ikan masih. Sama atas. Kasih. Betul. Kulai, seru. Maatii keessa jibbisiisa, jireenya si jibbisiisa, maatii keessa jibbisiisa, mana qulqullummaa si jibbisiisa. Har'a waan si bideelmeetti dhufuu geemeetta. Mallattoo dhibba jaabjaatamii jaaba afura budaatii afurri qulqulluu sirraa waraaneera. Yeroo dhiyootti akka namaatti akka diduutu murtaa'ee ture afurri qulqulluu sirraa cabse. Galateeffadhaaf yeroo kana Waaqayyoo.